Aanaalee godina Harargee Bahaa keessaa aanaan kurfaa callee tokko yoo taatu qabeenya uumamaan kan badhaate teessumni lafaa ishees na ilaalaa kan jedhuu fi aanaa qilleensa mijataa qabdudha. Aanaan kurfaa callee aanota Harargee Bahaa keessaa tokko. Aanaan kun aanaa giddugala turizimii Dabbal Gaara Mul'ataa aanaa keessatti argamu. Giddugala qabsoo Oromoo keessatti illee giddugala olaanaa ta'e tajaajilaa ture. Uummata bal'aa nama 150 waliin uummata qabu. Aanaa oomisha midhaaniitii fi oomisha beeyladaa akkasumas oomishaalee alergii oomishaalee jimaatiin aanaa beekamu. Aanaan kun haala qilleensaa lama qaba. Haala qilleensa baddaa fi haala qilleensa gammoojjii qaba. Haalli qilleensa baddaa gara gandoota 5 qaba. Gandoota 18 qabu keessa gandi 13 haala qilleensa gammoojjii qaba. Uumamni kennaadha. Kennaa uumamaa kunuunsuun itti fayyadamuun immoo dhalootarraa eegama. Aanaa kurfaa calleetti hirmaannaa hawaasan kunuunsi qabeenya uumamaa hojjetameera. Kanaanis jijjiiramni qabatamaan aanichatti argame. Oomishaalee fedhiidhaan hirmaannaan jechuun fakkeenya waliigallee dhiiraa dhalaadhaan akka garee misoomaatti gurmaa'ina ollaa ittiin ijaaramne garee misoomaatti namoota asirraa hafan illee akkasitti kaayyuu kaayichaa wal jala akka namni wal jala hiriiree tokko taanee jechuudha. Asii baanee hirmaannaadhaan waan kana dareen. Akka jechaa sirbu dubartoonni dhiqama biyyarraa dagaala baay'ina dhiqama biyyarraa dagaala baay'ina jechaate dhiirti hayyee wuuy jechaa tapha iyyisa jechaa warri dhiiraa gammachuu ajaa'ibaa ibsa hogguun itti jala yaa'anii sirbineenuma dhiirti mirqaantee hayyee jettee gamaa gamana. Waliin dorgomanii gandaan dorgoma. Meeshaan nuti qabannee baanu dongoraa akaafaa wantoota akka qottoo mancaallee iddoo gartee daa'imnitti qajeele waan dura jiru kana sirreessaa deemuudhaaf wantoota kana qabannee dhiiraa fi dubartiidhaan dhiirti baatee dalagaa dhiichisaa fi wantaan dubartoonni akkasitti haala wanta kashaafaa qabatanii ililchaa sirbaa dhiichisaa jechuudha. Hamilee isaan kana kannaafi akkasii wal ijaaree dalagaa ture. Kaayyoo kaayyanneeti yeruma gaara kana dalaynee raabuun teenyee dhiironni dhalaan bakka takkaa teenyee mari'anneeti namni gaara kanatti horii dhiyeessuu qabu maal adabamuu qabu afooshaarratti jennee murteeffannee asirraa buune egaa asirraa buune booda horiin nama tokkoo yoo as seene hangana kafaltan jechuudhaan murteessinee buune horiin hin seenu. Bineensi dhabamee ummaan tana bineensi nus hin dabarsu jechuu barbaadeetu yoo si golgolooyte bineensaafuu karaa kanan butte iddoo waraabessaa jechuun ni danda'amne ammaan tana. Kanaaf bineensi duraan biyyarraa yaa'es biyya dacha'ee jira. Duraan dursee lafti kun lafa qullaadha ture. Lafa duraan bubbeen adda addaatis dhufee wanta godhaa ture. Gammoojjummaa adda addaa balachaa ture jechuudha duraan. Amma eeganni kun hojjetame immoo waggaa 3 eegalee jira. Duraanis isa kana ogummaadhaan deeggaraa turre amma immoo eeganni kun hojjetame maddi duraan jirus goggogee jirus ni deebi'e jechuudha. Jijjiirama qilleensaatiif fidee jira jechuudha. Qilleensi duraan gammoojjii bal'ataa amma roobni yeroodhaan gargaaraa jiru baateetti bu'aan ni fide. Kunan dura lafti kun baay'ee lafa daggalirraa ka'ee lafa guututti dhiqamiinsa biyyootiif bishaaniitiif saaxilameedha. Amma deemnee olaallotee gurraachamee bosonaa uffatee jira. Isaaf deemee haalli qilleensaalleen gara baddaa irratti gara fooyya'insaa ni qaba. Jiruuf jireenya hawaasaa keessatti deebisee dhiqamiinsi biyyee hir'atee marguu jalqabuun isaa mukeewwan duraan badan uumamaan deebi'ee qabachuun isaa kun keessattuu baay'ee lolaadhaan lafti dhiqamu kun hedduu hir'atee gama kanaatiin kunuunsi hojjetamaa jiru bu'aas fidaa jira. Hojii qabeenya uumamaa deebisanii misoomsuu fi kunuunsuudha. Bal'inaan sosochii uummataa gaggeessinee bara 2010 irraa eegalee hanga bara 2017 kanatti daagawwan baay'een hedduu hidhamanii jiranii biqiltuuwwan hedduun dhaabbatanii jiranii biqiltuuwwan nyaataa kan bosonaa. Oomisha midhaan dheedhii aanaa kurfaa calleetti oomishamu keessaa tokko mishingaa yoo ta'u mishingaan sanyii filatamaa haala qilleensaa dandamachuu danda'u qonnaan bultoota aanichaa waliin wal baruun abdiis isaanitti uumeera. Inni duraan naanneessaa turre muduraa yaaniiti isa baatii 7 deemannee. Inni sun ammaan tana haala qilleensa ammaan tana kanaan ogaalaalte waan walitti hin dhiyaanne jechuudha. Amma inni sun amma akkuma durroba fuudhetti roobni irraa dhaabbatee
amma waan wanta ta'uu danda'u horii faamaa jirra amma isa sana. Amma immoo isa kana akka waan roobni ammallee itti roobaa jirutti deemu jira inni kun. Lafa tanaan wal simataa jechuun fuulduraaf amma isa kana guutuu biyya guutuu keessa bal'ifna jennee abdii qabna. Isa kanaan wal qabatee bishingaa haanii deebisnaa taate bishingaan duraan facaanu saniin akkanumaaf amma naannoo gartan akkatti kan amma bishingaan gartan kun bishingaan gartan akkanumatti akkanumaaf jechuudha bishingaan. Kanaafuu bishingaan haala qilleensaa yeroo ammaatiin akka wal ta'u bishingaa malkaasaa kana jedhee yaada maala keessaa akka gammuu endama gammuu lafti sun lafa baddaalee nama gammoojjii isaa deemu jirti. Shanyii duratti isan jala fayyoo deemtaa taate amma namni kasaara galaa jechuudha. Kanaafuu bishingaa malkaasaa kanaatu haala amma yeroo ammaatiin wal ta'a. Bishingaa yeroo gabaabaa kanaatti taa'aa jenneeti eega leenjii fudhannee gadi ceene booda asittis mari'annee bultoota keenyaa fi hawaasaa wajjinis jechuudha. Gana hawaasaa amansiifnee abbootii qonnaa kana jechuudha. Egaa amansiifnee booda bishingaa kana taa'aa jennee walii galle baqa. Bishingaan kun yeroo shanyii bareedaadha. Amma nuti illee agarree jira jechuudha. Hawaasni illee amanee jira. Maaliif seeta yeroo facaafne sanis ilaallee isa kanaas ilaallaan ammaan tan ayyaana qonnaan bulaatti gaggeessuudhaaf amma guyyaa qabannee jira. Bishingaawwan kan durii bakkuma silaa inni dorrobaa fi gana dhaluu jalqabuudhaaf deemutti itti caamee goggoisaa jira. Isa kun amma jalqabbii irra jira. Baroota itti aanu keessatti waan gaarii ni fida ka'umsa jalqabbii gaarii jennee fudhanna. Bishingaa yeroo dheeraadhaa facaasuudhaan aanaan keenya beekama. Inni sun ammoo haala qilleensaa faana tarkaanfachuu irratti oomisha kennuu irratti turtii yeroodha. Maaliif marsaa tokkorra gara lamarra gara sadii maaf hin oomishne kan jiru tarsiimoo muuxannoo gaggaarii keessatti fudhannee isa kana sanyiiwwan fooyya'oo hongee fi caamsaa dandamachuu danda'an isa irratti qonnaan bulaaf leenjifnee dhiyeessiiwwan teekinooloojiidhaa dhiyeessinee bishaan roobaa cimmisnee paampii mootummaa keenya dhiyeessu hunda qindeessinee kallattii kanaan walitti qindeessinee jireenyi isaa akka fooyya'u. Kanaaf bara kanaas bara dabrees waggoota 3-4 dabre kana paampii bal'inaan dhiyeessinee sharaaroo dhiyeessinee asitti bishaan kuusee paampii kanaan akka ta'u. Hanqina roobaan mudatu immoo bishaan kanaan deebisee akka dandamatu tattaaffii jalqabee jira. Muuxannoo karaa kanaan babal'ifnee hanqina hubannootis sirreessaa jira. Amma jijjiirama guddaa jiraachuu qonnaan bulaa keenya bira. Misoomni kilaastara qamadii aanichatti oomishamaa jiru qonnaan bultootatti kaka'umsa uumeera. Kanaanis sooratarra darbee qamadii gabaaf dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiru agarsiistudha. Kilaastara lafa qotuun bu'aa gaarii qaba. Ta'eet ammoo bittinni facaasuudhaaf kilaastaraan facaasuun wal adda jechuudha. Lafa xinnoo takka yoo facaaftee callaa gahaa irraa argatta. Madaabaraatti goota lafaas marraa 2-3 qotta. Kilaastara waggaa barbaaddu. Akkasitti lageetiin lafa cinaa hektaaraa agartee hin geenyerraa hanga dooniyaa 40 takka cinaa irraa argadde jechuudha. Irra caalaa ooyiruu ta'uu deemte ammaan tana tarree fi tarree qofa kilaastara bichaadhaan hojjetamee jira. Yeroo ilaalte amma ganda kana keessa bal'inaan kilaastaraan hojjetamee jira jechuudha. Fuula dura tarree fi tarree kilaastaraan malee hin hojjennu jeeti qaba qonnaan bulaanis anis akkasitti bu'aa ammumaa yeroo ammaa yoo ilaalte amma garaagarummaa isaa kan didee bakka iddoo tokko tokko kan bittinneessee jira. Sun amma mataan isaa xixiqqishaadha goggogee jira. Kuni bu'aa gaarii qaba. Hojii kilaastaraa kanaatiin barooma kana gara hektaara 853 duraan kan karoorfame. Erga immoo lafa isaatis midhaan agadaadhaa hanqina roobaatiin baay'ee bakka irraa dhabame dabaluudhaan gara hektaara 2550 illee oomishaa jira. Qamadiin ganna kana kan bara dabree caalaa bara kana abdii gaarii agarsiisaa jira. Rakkoo caamsaa jiru keessatti kunuunsa godhamaaf tureen dandamatee oomisha gahaa kan nurratti sadarkaa jirutti argamaa jira. Kun carraaqqii qonnaan bulaan ogeeyyii keenya kan qonnaa deeggarsa hoggansa siyaasaa walitti qindoomanii uummata keenya sadarkaa badhaadhina maatiitti mirkanaa'uu qaba kan jiran imaammata mootummaa karoora hanga dhuunfaatti baafatanii irra walii gallee hojii sun raawwatame ara sadarkaa kana ga'ee jira. Isaas firii gaarii abdanna inshaallah. Kanaaf aanaa keenyaas qamadii oomishee nyaachuu irra dabree gabaatti kan dhiyeessu abdii qabna. Muuzii kilaastaraan oomishuun erga jalqabamee waggoottan lakkoofsiseera. Caalatti immoo muuzii sanyii filatamaa kilaastaraan misoomsuun fayyadamummaa qonnaan bultoota aanaa Kurfaa Callee mirkaneessaa jira. Abaqaala muuzaati xiqqishee finee dhaabne. Waggaa wal bira dhaabne laalloo duraanii irra kanaatu fooyyina fide. Oomisha illee gaakkan hanga firii 800 olii guutuu waggaatti tolte. Kun 100 takka oluu hin dhalu. Hojjetaan qonnaa sanyii fidee nu dhaabsisee
xaa'oo itti godha diree itti guura kamboosii itti bakka isaa ajaja isaatiin itti amma bayitee mootummaan mari'achiiseeti sanyii isiniif finnaa fedha qabdanii eeni qabnaa nu dhufu jenneen ganaa olii isatti xiqqishaa kaartoona keessatti nu fide isa san deebinee kaartoona keessaa nu fidanii dhaabnee bishaan obaafnee qabsiifnee bakka amata 3 taa'ee nu dhale jireenya manaa kiyyaatiif bakka gurgurruudhaan muree beeytee ganaa olii gurgureechuudhaaf jireenya manaatiif oolfachaatiin jira. Muuzaa misoomsaa jiranii kilaastara muuzaa ijaameeti aradda raasaa jalataatti filamee sanyii fooyyaan dhiyaate. Sanyii fooyyaan dhiyaate qonnaan bulaa abbaa warraa 170 takkaaf akka muuzaa kana dhaabanii misoomsan ta'ee misoomsaa jiranii muuzaa kana erga misoomsuu eegalanii waggaa amma waggaa jaalakkoofsisee jira. Muuziin kun dhaabamee waggaa 3tti oomisha kan. Kilaastara muuzii ganda tokko irratti eegale ganda raasaa jannataa keessatti innis waggaa 2 dura eegale. Waggaa 2 dura eegaluu isaatiin bu'aa naannoo sana irratti qonnaan buloota naannoo sanii baay'ee jijjiiraa jira. Ta'ee amma bara kana gara gandoota 3tti babal'isuudhaaf jalqabne innis gara qonnaan bulaa 30 ta'u biratti achirraa sanyii fudhatame garasitti sakarii isaa san fuudhame isaan san birattis yaaliin taasifamaa jira. Tishuu kaalcharii isaa dabubirraa finnee waggaa 2 dura waggaa 3 irraa dura hojiitti gallee jirra. Isa san hojiin hubannoo uumuu bal'inaan irratti hojjenne sirna eksteeshinii isaati. Kanaaf qonnaan bulaa keenya biratti bal'inaan biqiltuuwwan dhaabnee gara kilaastara 5 wanta hektaara 5tti ol misoomsinee jirra. Kanaaf muuzaa oomishuu kana gabaa keessaatti nu dhufne jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa irraa argatanii ergas booda immoo hojii babal'isuudha jireenya baay'ee isaanii fooyyeffatanii jiranii. Carraa hojii uumuun wal qabatee dargaggoota hojii dhabeeyyii gurmeessuun horsiisa lukkuu irratti ijaaruun carraa hojii uumuu bira darbee aanichatti dargaggoonni diinagdeen akka gooman taasifamaatii jira. Jalqaba gara gurmuunee gara hojii kana seennu ijoolluma goddanyoota fayyaa wajjin taanee gara kanatti bizinees pilaanii bara darbee baafannee jirtu turre. Bizinees pilaanii sana baafannee waraqaadhaan hoppi godhannee mana kaanne san booda bakka haalli ozumaan fi deemaa dhufnu bara darbee irraa kaanee bara nammoo gara hojii kanatti daddafnee galle. Duraanuma ijaaramnee jirra bakka yaada kana gizeen ficharraa gara bulchisaatti oneennu dafee fudhatama nu argate bulchisa magaalaa kanammoo isheetii saamtumaan nu ijaare yeroo ijaaramnetti immoo birrii isaaniitiin daddafnee gara hojiitti akka galluuf maallaquma isaaniitiin lukkuu tanya sana illee bitanii kan nu galchan isaanuma. Birrii san booderra gaafa birriin keenya nu galee achirraa akka murannu jaaniiti. San daddafanitti nu galchanii gara hojiitti immoo kan nu galcha bulchisa magaalaa kanaati. Jarraa mootummaan gad diriirsetti akkasitti achirraa ka'uudhaan bulchiisi magaalaallee jechuun baay'ee deeggarsa nu godhe karaa hojiitti seennee jechuudha. Hojii guyyaa takkaati. Guyyaa takkaa dheedina bishooftuu lafnaa as eegreef nama guyyaa 30 dabree jira jechuudha. Kanaafuu karaa mootummaatiin karaa waajjira qonnaatiin nu gargaaranii hawaasa ni mari'achiisanii hawaasa irraa maallaqa nu guuranii maallaqa nu guuranii waggaa lukkuun guyyaa 56 keessa bahiinsa irratti isaantu nu raabasa. Isaantu hawaasaaf araddoota tiree nu gurguru jechuudha. Kanaaf maallaqa guuranii maallaqa nu galchanii karaa mootummaatiin karaa nu gargaaraa jiru. Bu'aa gaarii qabna kan fakkeenyaaf jalqaba irraa qabnee hanga ammaatti jechuudha. Marsaa takka amma marsaa 8ffaa dhaggeeffannee jechuudha. Marsaatti bu'aa keenya bal'achaa deemaa abdiin keenya baay'ee guddaadha jechuudha. Fayyadama dargaggoota mirkaneessuu wajjin wal qabatee dargaggoota aanaa qabnu namoonni baratan keessattuu yuunivarsiitii irraa eebbifamanii dhufan wajjin wal qabatee dursa callee kan gaggeessine jechuudha. Callee eega gaggeessine booda fedhii isaanis gaafachaati gurmeessaa karaa hojiitti kan galchine ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu dhiyeessaa lukkuu wajjin wal qabatee akkuma ammaan tana gartan kana kan ijaarree ijoolleen tun ijoollee yuunivarsiitii irraa kan baate isaan kan ijaarree kan hojiitti galchine ta'uu isaati jechuudha. Akka aanaa keenyaatti hojiiwwan jijjiirama jiruuf jireenya irratti fidu keessaa tokko kan mootummaan sirriitti inisheetiiviidhaan qoratee gabbuuse keessaa tokko lukkuudha. Inni kun sirrii baay'ee waan bu'aa buusu maaliif lafa xiqqaa irratti oomisha baay'ee kennuudhaaf hamminni midhaan nyaata yookaan qoonqoon isaallee kan loonii caalaa gadi bu'ee baay'ina isaatiin gadi bu'eeti soorata waan ta'eef kanaan oomisha guddaa kan
Isa kana immoo irratti fayyadamsiisuudhaaf amma gara himaataa afur ta'uu hojii kanarratti bobba'ee jira. Kunis dargaggeessa gara nama 40 qabaata. Isaan irratti tokko ammoo itti galfamee jira. Sadii ammoo cuucii dhiyeeffachuudhaaf fedhii isaa galfatee jira. Cuucii oomisha jechuun oomisha isaatis itti fufuudhaaf hojjechaa jira. Gama carraa hojii uumuutiin rakkoowwan ijoon addaan ba'anii ta'an keessaa tokko inni hangafni tokko rakkoo carraa hojii uumuuti. Rakkoo carraa hojii uumuu kana marii bal'aa asirratti gaggeessinee dargaggeessaa hojis mari'annee rakkoon kun furamuu qaba kajuu marii bal'aa uummataa hojis gaggeessinee dargaggeessaa hojis gaggeessinee irrattis walii gallee jirra. Carraan gama kanaan jiru dargaggeessi sirna kanatti abdii akka godhatu taasisuudha. Biyya alaa deemu, godaan seera alaa deemu, humna isaanii namni biraa akka saamu osoo hin ta'in asitti qabuma isaatti diinagdee jijjiiree miiliyoonera ta'uu akka danda'u taasifnee jirra. Himaataawwan akkasii moodeela akka ta'an baasaa jirra. Teekinooloojii fayyadamuun loon mala namaan diqaalomsuun dhiyeessii foonii fi aannan irraa hawaasni akka fayyadamuuf hojii hojjetameen bu'aa qabatamaan argamu hawaasni aanaa kurfaa callee dhugaa ba'u. Ani yeroo tokkoffaa irraa eegaan eegalee hangammaatti shanyuma sanii diqaalomsuu jira. Dibichi isaa qarshii 350 kan tilmaamu immoo jechuudha. Yeroo takkatti hin gurguradhee qabaa jechuudha. Garaagarummaan isaa wayii akka gaarii nyaachifte haalaan qoonqoo isaanii eegdee haalaan yoo nyaachifte waggaa afuritti gurguratta dibicha sana. Isiin immoo haati mana keessatti aannan waggaan dhaltii yeroo isiin sii dhaltu akkasumatti gurgurattaa jechuudha aannan isaa. Aannan isaa magaalaa irratti yogguu oolchite guyyaa tokkotti toora qarshii 600 harkattaa jechuudha. Xiqqishoo loon kana diqaalomsee haala fooyyeedhaan kana dura dibicha tokko kana dura qarshii 150 gurguradde isa kana maallammata naa diqaalomsanii haala saniin haala fooyyeedhaan baatu dibicha kun amma kan argitu kun waggaa 2 qofa jechuudha bileentu haala saniin tajaajila gaanaa kanneen akkana ta'e jechuudha. Tokko 150 ittiin gurguree jechuudha amma kunis 200 naaf bitee jechuudha. Kanaaf fuula duraaf waan guddaan irraa harkadheetiin abdii jechuudha. Loowwan yogguu diqaalomsinuuti sanyii kormaa qabna. Sanyii kormaa kana loowwan habashaa keenyatti naynee akka isaan diqaalamanii sanyii fooyya'aa dhalan goona. Gama aannan fooyyeessuutii fi fooniin illee jiboota sanyii fooyya'aatii fi aannan irratti dalagaa jirra. Loon baay'een yeroo tokkotti hormooniin naqamee fi yeroo wal fakkaata tirimee asuudhee yeroo wal fakkaatattis dhalanii oomisha aannaniis akka ta'u oomishni kunillee hawaasa aannan kanallee walitti hidhatee wal faragaa akka ollaa isaaniitiin waan akka quubiittis walitti seenee aannanis walitti naquu danda'a, walitti fiduu danda'a yookaan ammoo aannan kana gurgurees maallaqaan walitti quubii seenuu danda'a. Isa kanaan akka inni gara biraa dhiyeessiif akka godinaatti qabamullee yookaan aanota biraa yookaan magaalota biraatti illee dhiyeessuudhaaf wanti hojjetamaa jiru ni jira. Mala namaatti loon diqaalomsuu kana irratti bu'aa guddaas buusee jira. Oomishni aannanii dubartoonni waldaan ijaaramanii gabaatti direedhaaf har'a dhiyeessu jira. Amma yeroo ammaa maayaatti dhiyeessina, direedhaatti dhiyeessina, harratti dhiyeessina waldaan. Erga yaa'ee kana godhuu eegallee fooyyessee aannan dhufee jira. Loon keenya tootaalii sanyii isaa jijjiiramee jira. Loon hoolestishaan fireeshii kaammayyaa jennu kanaa fi loon booronaatti sanyii isaa fooyyessinee jira. Har'a jiboota keenya magaalaa Arbaa daawwee itti ilaalte sanyiin loonii keenya kun kan mana qonnaan bulaa jiru sun kan durirraa isa sanyii fooyya'aa bu'a qabeessa ta'ee jira qonnaan bulaa keenya. Mana nama hundaa galee jira masli ishee. Biqilaa avukaadoo oomishuun qonnaan bultoonni bu'aa isaa akka dhandhaman taasifameera. Gama biroon hojii xaa'oo ammayyaa xaa'oo uumamaan bakka buusu hojjetameen carraa hojii uumuu dabalatee jijjiiramni argame abdii namatti hora. Biqiltuu ganama waggaa dhumne bishaan sa'a 2 hanga sa'a 4tti obaa hanga inni barbaadutti itti qabnee bakka lubbuusaa akkasitti eenee jechuudha. Ichi booda bakka qulqullina waan barbaadu harama waan feetu bakka isii immaan tana qophii lafa feetu biyya ingilchuu waan adda addaa kana dalee jechuudha. Sa'a 8 cinaatti sa'a 6 jechuudha. Eegas booda waggaa galii booda amma sa'a 8 irraa hanga sa'a 9 walakkaatti waan biraa dalee jechuudha qulqullina isiidha. Ichi booda amma bishaan bakka isiin barbaadutti eegallee hanga sa'a 10 takkaatti qabbana san jechuudha bishaan oobaaf. Isa kana qonneeti isii tana duroo qonneeti akkasitti sanyii tana dhaabne waggaa dhaabne booda jiin booda fuuneeti miikkaa keessa keenye achitti walitti finnee akkasitti walitti hiriira itti goona jechuudha. Akkasii walirratti dalaguudha jira jechuudha.
Ganaa baay'inaan uummanni keenyaas itti baratee akka dhaabbatullee nutis uummata keenya karoora baasaa jira jechuudha. Amma fuulduraaf fudhatanii dhaabbachaa jiranii ammallee isin dhaabbachuudhaaf qophaa'aa jira uummanni keenya jechuudha. Dhufanii akkasitti makiinaadhaan ta'us harka namaatiin ta'us fudhatanii akka dhaabbatan godhaa jira jechuudha. Afukaadoo wajjis wal qabatee afukaadoo isan sanyii fooyya'aa bal'inaan finnee jirra. Sanyii kana yoo xiqqaate qonnaan bulaan tokko jiddu galeessaan afukaadoo akka inni argachuu qabu. Afukaadoo yoo xiqqaate 10 hanga 15tti jiddu gala naannoo mana isaatti argachuu qaba. Afukaadoo kana immoo isa kana fooyyeessinee qonnaan bulaa biratti waggoota 8 kana dhiyeessaa jirra. Jalqaba keessa yaaneeti si tana taa dheebuu qabdus ilaallee immas taa nyaata feetus citaa haamnee citaa naynee dura garagallee faltii gubbaa daballee bishaan itti nayna. Faltii immoo dhiineeti sharaa jira sharaatti dhiina. Sharaa sana irra dhiineeti bakka faltii itti naynee achi booda bishaan itti nayna. Tan ammata akkana taate tan waggaa xiqqoo isin bultee bulte garagalchi. Garagalchineeti laaffiftee wilii keessa deemtee shukkumti isiin. Nuti deebinee waggaa isin xiqqoo bubbulte. Yoo isin ta dhiyaatu taate laallee tan dhiyaanne taatu bishaan obaafnee itti dhiifne garagalchineefi. Waggaa isin karaa bilchanaa deemte laalleeti maas ta garagaluu taatu garagalchinee taan laallee jalaa gingilchinee jalaa baafnee akkasi qonqonaynaa. Bara dabreerraa kaasee sheediin vermi kompostiidha yookaan giddu galli isaa ijaaramee jira. Asirratti inni waa lamaaf tajaajila. Tokko raammoo kana qonnaan bulaa biratti babal'isuudha. Dhaabbilee fitiisii garaagaraa biratti babal'isuudha. Isa kanaa fi bootaalee biqiltuu irratti illee babal'ifnee itti deemuudhaaf. Inni kaan ammoo asirraa oomishamee oomisha kana sadarkaa qonnaan bulaattis haa ta'u buufataalee jiruutti dhiyeessuudhaaf. Jiddu gala vermi kompostii waggaatti toonii 4,000 baasuu danda'u ijaarree isa san oomishuu jalqabnee jira. Inni kun bara dabrees bara kanaas oomisha gahaa nu kennaa jira. Amma karoorreen nuti harkaa qabnu FTClee wirtuu qonnaa 18 qabnu irratti hojii babal'isuu jalqabnee hojii kun bu'a qabeessa hojiirra oolchaa jira. Amma sadarkaa qonnaan bulaa biratti babal'isuudhaafis hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanaaf kompostii idilee cinatti hojii vermi kompostii raammoo asitti oomishnee qonnaan bulaa kaninee hojiin kun bara kana xaa'oo uumamaa kana bal'inaan hojiirra waan oolchineef oomisha bara dabreetii ol garaagarummaa bal'aa qaba. Qonnaan bulaan keenyaas kana ragaa bal'inaan nu baa jiru. Oromiyaa galaana dammaa taasisuuf imala jalqabameen hojiin misooma inisheetivii dammaa aanichatti jalqabbiin jiru mul'ata borii kan dhugoomsu kaayyoo qabames kan galmaan ga'uudha. Mootummaan duraa gaa dhufeetuma miseensa jaaree dura bu'aa godhee itti aanaa godhee maal godhee barreessaa godhee waan hunda godhee qopheessee akkasirraan fidee kanniisa kan dhiyeessee jechuudha. Kanniisa nutis qeeballe waliin amma gaa itti deemuu jirre oomisha amma durarraan arganne immoo reefu eegaluun amma baatii lama kanniisa kana gaa itti kunuunsinu waan isaa barbaachisu gaa dhiyeessuudha qabna bishaan isaa silaa dandame qonqoolleen kana sitti biqiluu qabdu. Qonqoon isaallee kana si biqiluu qabdu silaa. Akkasi kunuunsuu barbaanne jechuudha. Hojii irra bobbaanee jiru hojii waldaan ijaaramnee hirmaachuuti. Nama 6 ijaaramnee amma kanniisni eeguma nuti ijaaramnee dhufuu isaatii sadeeffannaa waan nu himanii bulchoonni jiruuf haala itti ijaaramaa kanaas fixannee hanga silaa shaabbaallee inni hundi xumuramutti dalaynee jirra jechuudha. Waggaa inni dhufu akkasitti qeerraa qeeballee hanga ammaa tajaajilsaa jirra jechuudha. Waliin gurmooyineetuma hanga waliin gurmooyine wajjin odoo dalagu jiru buusiidhaas buufachaa akkasitti manaas wanti mootummaan ijaarran asitti wali achirraa asirraa jammarra jennee wal taanee wajji yaanee wajji odoo jiraachuu jirru akkasitti gaagurtiin nu dhufte. Gaagura boodarraa kanniisa dhufe. Kanniisa ammaan tanatti naqamu jira kanniifne. Gaagura aadaatiin dhufe kan bayyaatti naqamu jira. Akkasitti bira jaajjinee tajaajilu jira kanniisaas. Waan fuuldurarraa eenyu if danda'e inni nuus waan silaa nu deeggaru ifis danda'e nuus danda'e bu'aan isaa fuudhu duuba qaceellotti nu hunda abdii bireedduun irraa qabna jechuudha. Kanniisa irratti illee obbee walagayyaa kanarratti illee ni jira. Fedhiin amma jiru ijaarameetti galuudhaaf warreen duraa san irratti jiruuf jireenya maatii isaa irraa addabee dandhamee bu'aa lakkaa'uu jalqabee jira.
isaaf yeroo gabaabaa booda diinagdee biyyaallee jijjiiree daran babal'atee rakkoo dhiyeessii fi hanqina nyaataa jiru kanallee rakkoo kan qaala'insa gabaa jiru kanallee gama kanaan hir'isuu danda'a. Sadarkaa maatiitti gaagura ammayyaa dhiyeessinee oomisha keenya ammayyeessuu hojii bal'aa oomishinee jirra. Gaagura 400,000 gara aadaarraa gara ammayyaatti akka dhufu taasifnee jirra jechuudha. Gaarreen qabnu kana keessatti hojii misooma sululaa akkuma reefu juusan irratti gaarreen baay'ee irratti araddoota qabnu hunda keessatti sheedii ijaarree jirra. Sheedii damma. Kanaaf amma sheedii ijaarree jirra, gaagura galchinee jirra, kanniisaas galchinee jirra, oomishaas jalqabee jira. Yeroo dhiyootti oomisha isaa gabaaf dhiyeessina, dargaggeessaa oomishi dargaggeessinis itti galee jira. Kallattii mootummaan kaa'een caaseeffama gurmaa'insa gandaan hawaasni tajaajila barbaadu bakkuma jirutti akka argatu aanichatti qabatamaan mirkanaa'eera. Tajaajilli asitti hirkan duratti namni oguunii fi rakkoon takka qabde aanaa dhaqeetii aanaa himata. Amma mana murtii aadaa asin nu ijaaraniiti waajjira bulchiinsa gandaa asin nu ijaaranii asumatti itti fayyadamaa jirra. Duratti asii noolii kafallee kurfaa baanaa amma asumatti waan rakkanne rakkoon furmaata asumatti harkannaa jechuudha. Wanni bu'aan isaanii irraa harkanne kana. Jijjiiramni egaa isaan kan dhufan tokkoffaa duraa jijjiiramni biiroo qaama gartee dhimma keessa eegamu sun seekretara hundaanuu bakka biiroo hundi gabbuutee jirti jechuudha waateeti. Jijjiiramni duraa egaa isaan kan dhufan biiroon tun ijaaramtee jechuudha. Karaa ammaasii bu'uuraalee misoomaatiinis hedduu bakka karaa silaa namni dubartiin dhalaaf hogguu deemtu inshuraansii kafaluu malee siriidhaan baafti karaa sadii eegalanii jiran jechuudha waateeti. Gaafa duraa yoo rakkinni gara dubartootaatii fi rakkoon ollaa fi ollaa iddoo dhuftee hanqaa aanaadhaan rakkoon furmaanni jiru. Amna mana murtii aadaa asin nu ijaaranii rakkoon teenya caasaan keenyaas asiin ka'u asii hiikama. Akkasiin tajaajila gahaa harkannee jira. Akkaatuma gurmaa'insi kun gabbuuneen kenna tajaajila si'aa saffisaa fi qulqullina qabu. Kannaa jirraa uummataa fi akkasumattis olaantummaa seeraa kabachiifne namni hundi baasii akka bakka biraatti hin deemne asitti dhimmisaa akka furamu godhutti jirra. Hojiin gurmaa'insi kun taphate laayyoodhaami. Fakkeenyaaf amma aadaa qusannaadhaatiin rakkoo hammaata qaba. Eega gurmaa'insi gandaa gadi bu'ee uummanni kun qusachuu qonnaan bulaan garee investimantiitti ceehuu hajuu kana hubannoo barsiise. Liqeeffachuu qusatee liqeeffatee jireenyi namaa ni jijjiirama hajuu kana keessa oolee bulee kan baratan. Hojii qonnaattis gurmaa'insi qonnaa achitti gadi bu'ee keessa oolee bulee sirna eksteeshinii qonnaa dhiyeessa lukkuutiin sadarkaa maatiitti lukkuun baroota dabre keessa rakkoo ture. Bal'inaan maatii hunda bira lukkuun 20 akka ga'u maatiin hundi lukkuu 20 akka qabaatu damma akka qabaatu paampii akka qabaatu sharaa haroo bishaan akka cimifatu kanaan maatiin jireenyi isaa akka utubamu kan taasisaa jiru gurmaa'insa haroo gabboo kana. Bajata mootummaa fi hirmaannaa hawaasan manni barnootaa bultii addaa ijaaramuun qulqullinni barnootaa akka mirkanaa'uuf aanaan kurfaa callee gahee isaa baachaa jira. Barattoonni ciccimoon gara kana dhufanii baratanii mana barumsa bultii addaa Oromiyaatiif akka dabran taasisuudhaaf mana barumsaa kaka'umsa hojjetaa mootummaatiin mindaa hojjetaa mootummaa ji'aan mindaa guutuu gallakkisanii jechuudha. Bara 2012 keessatti bu'uurii mana barumsichaa kun akka taa'u taasifamee ture. Ijoolleen keenya asitti barachuu qabdeenne akka kun ijaaramu. Bulchaan keenya bulchaan aanaa nu marachiisnan waa'ee akkanaatti ijaaramuudhaan sibira jiraatis hirmaannaadhaan sinduuba jirannee gammachumaan itti seenan. Gaafa sanitti hanqabus bakka takkaa akka jiraatan han danda'us dandeechisaatti kaffalaa ture. Ergasiis waan itti daddabaleet akkasumatti wal gargaarsumaan akkuma qabeenya isaatti bira dhaabbachaa ture. Manni kun amma irratti umuramee bajeta booddee miliyoona 3 ol qabnee jirra. Dhiyeessa meeshaalee laaboraatoorii, laayibiraarii, diijitaal paarkingii isaallee akka guutamuuf godhamee jira. Ijoolleen asii barachuu jirti, ijoollee itti galchina. Kanaaf ijoolleen kun erga waan kana jalqaba irraa eegalee ijoollee teenya waggaa waggaan mana barnootaa boarding iskuulii galuu jalqabanii jiran jechuudha. Bara baraan aanota gurguddoo wajjin dorgomee aanaa kun galuu dorgomanii jiranii. Kanaaf xiyyeeffannaan amma isa kannaa jiru kun piroojeektii kun cabinsa barnootaa cimaa aanichaa ijoollee kana gara fuulduraa egeree ijoollee tanaa ta'uu danda'u ni baasa.